Rakkoon dubartummaa baay'eedha waan taateef meeqaatama kanneen akka hin taane taate meeqatu soomiidhaan deemtuu lubbuun baate kan akkuma ture jenne bineensatu nyaate hangi rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota taafi hordoftoota tokkummaa tiubeetiin jirra jirtu baga jiraattan baga nagaan gara tokkummaa tiubeetti dhuftanii namoonni jalqaba gara chaanaalii kanaatti dhuftan like share subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaan ofirraa keenya yeroo hundaati isiniin jedha. Alhamdulillahi rabbil alamin bakka rabbiin nagaan walitti nu deebisee kan maatiin taatanii jirtan guddaa galatooma ulfaadhaa galanni keessan guddaadha isiniin jedha. Na jajjabeessuun keessan akkuma kanaan itti haafufu isiniin jechuun barbaada. Ega inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ega haddas ta'ee boris gubaarratti nurratti dabalamee jira jechuudha. Ega mee harka keessan al tokko qabaati wala yaadachiifnuudhaaf malee namni du'aa gochuu dhiisu hin jiru. Hundi keenya iyyuu kaameeraa filafiitii ta'us kaameeraa dudduuba ta'us wal yaadachiifne obboleettii keenya islaamaa nu biraa boqotte kanaaf hundumti keessan iyyuu harka keessan ol qabaati mee al tokko du'aa godhaafi mee amiin jedha. Rabbiin obboleettii keenya kanaaf rabbiin isiidhaa fadhiisu badiisii hundumaa rabbiin isiidhaa fadhiisu rabbiin dandeettii waan hundaa qabu afootu lillaa isiidhaaf jedhu nagaadhaan isii aciibsu jannatul firdawsiin isii waffaqu kan wallaalumaan hundi keenya iyyuu wallaalumaan otoo hin beekin balleessin rabbiin nu fadhiisu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Egaa wal yaadachiisuudhaan malee namni du'aa gochuuf hin dagata hin jedhu. Haa ta'uutii garuu obboleewwan koo sooshaal miidiyaa fayyadamtan dhaamsaan isinii qabu kaleessa illee irra deebi'ee dubbadheen jira. Egaa kana rabbiin isin qabu jechuudha. Sirba jaraa yookaan muuziqaa jaraa adaraa keessan kanaan booda fuutanii sooshaal miidiyaa irratti hin deemina. Yoo fiddan sirba jaraa irratti yaada ibsachuu yoo barbaadanii jettan sirba jaraa jalaa gadi cufaa rabbiin sodaadhaate mucaa kana irratti sirbi isaa yookaan immoo hojiin isii hojjetaa turte irratti ittiin dabalina adaraa keessan badii jari dalaganii sirbi tokkoffaa akka amantaa kamiittuu iyyuu amantaa kiristaanaas haa ta'u islaamaas haa ta'u sirbi dhorkaadha karaa sheexaanaati jechuudha. Namni kamiyyuu islaamas ta'e kiristaanas ta'e amantii fedhe yoo ta'e hojjete akka badii ta'e otoo beekuu hojjetaa jira jechuudha. Isa hojjetu qofaa miti inni dhaggeeffatullee akka isa hojjeteeti jechuudha. Namni muuziqaa dhaggeeffatu akka namicha hojjetee oliiti jechuudha kan inni itti lakkaahamu jechuudha. Kanaaf iyyuu sirbisi yeroo singisee sirba dhaggeeffatu akkuma obboleettan keenya lubbuun jiranu rabbi rahmatee siidhaaf godhu jechuudha. Sirba TikTok irratti dhaggeeffataa turte fiddanii YouTube irratti adaraa keessan gadi lakkisinaa. TikTok irrattis fuutanii asiif achi hin dabarsinaa. Badii irratti badii itti dabalaa jirtan. Kana silaa isin teessanii du'aa kadhattanii fi rabbiin obboleettii keenya badii isiidhaa fadhiisu jettanii rabbiin isiidhaa kadhattan ammas maasiyaa itti dabalaa jirtan jechuudha. Sirba asii fuutanii asiif achi fuutanii adaraa keessan waan kanarraa dhaabbadha. Sagalee obboleessa keenya kana dhaggeeffannee walitti haa deebinu isiniin jedha. Turtii gaarii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleewwan kiyya rakkoo har'aa addunyaan ittiin qoramaa jirtu kana amantiin islaamummaan dursee seera kaa'eefii jira. Obboleessa kiyya dhiiraa dhaggeeffadhu viidiyoo kana. Osoo ati daangaa amantii islaamaa cabsuu dhiiste akka seera shari'aan islaamaa itti ajajetti haadha manaa kee kan bulfattu ta'e akkaa fi bakka ati qofti ilaaluu qabdu addunyaan si wajjin daawwataa jiru kana dhokfatteetii rakkoon kamuu si qunnamuu hin danda'u. Arra bakka ati qofti akka ilaaltu siif eeyyamame dhiiraaf dhalaa xiqqaa fi guddaa addunyaa si wajjin daawwataa jira. Bakka silaallee ati qofti akka ilaaltu siif ayyamti amantaan musliimaadha hunda daawwachiisaa jirtaa jechuudha. Osoo akka amantaan islaamaa siin jedhutti offistee akka amantaan islaamaa si ajajutti deemsistee bahaa fi galli ishee deemsaa fi taa'ichi isee dubbiin isheedha akka amantaa islaamaatitti ta'eetii sila rakkoo kana namuu qunnamuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu obboleewwan kiyya dhiironni tokko tokko dubartiidhaan beekamuuf warroonni fuudhan jiru. Dubartii jechuun haadha manaati mana kee keessatti wajjin jiraachuu fi maalummaa gaa'ilaa fuudhaaf eerumaa barachuun barbaachisaadha. Callistee fudhattee ol baatee miidiyaa irra fiffiiguu ni miti. Miidiyaa irratti kanatti ergaa namaaf dabarsitu namni sirraa waa baratu yoo ta'e seera amantaan islaamaa siif eeyyame guuttadhuutii fudhuu miidiyaa irraan kokkottu. Kanaan ala har'a ittiin beekamuu dandeessa.
kooment laayikii ittiin argachuu dandeessa garuu duuba kee wanni jiru waan si salphisuudha rakkoo guddaadha rakkoo hamaan akka si duuba jiru hin dagatiin haadha manaa kan kee gaafa akka sila ati qofti ilaaluu qabdutti addunyaa daawwachiifte rakkoo fi qormaanni guddaan si duuba akka jiru hin dagatiin dhiironni dubbii kana seef godhaa qabadha isinii galee dubartoota dubartii fuutanii of jalaa qabdan karaa kamiinuu ta'ee amantaa islaamaatiin daangeffama isinii galee waan kan akka qalleettiin ilaalina galatooma. Salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijoollee Oromoo qaqqaalee anduutti miciyyoo helwaa tanaa wayna qaraasifte maal irraa barnoota fudhattee waan jette kan tala salaamatti osoo qaama isii hajjabattee hijaaba bareedaa islaamaatiin deemte namni alaa isiin kajeelu zanniin jaarsa isiin badu dhaggeeffadhu osoo isiin irra qaama isii kana kakkatti ala mul'iste kana jaarsa isii qofatti mul'ifte osoo jaarsa isii kan muuziqaa dalaguu dhiise haraami rabbiin hin jaalatu jettee nama karaa gisee hunda karaa rabbi irratti tattaafannaa godhu taate jaarsi isii qalbiin jaartiitti jaajiitu waan akkanaatiin hin booji'amtu jeet ulfinaa fi amantii kannaaf ture si galte la dubbiin dabaftee ishee kan dhaggeeffadhu adeeroo tanaafuu an akka kiyya bu'een irraa baradhe islaamummaa hordofuun karaa quraanni nu oofe hadiisni nu oofe yoo yaane matuma keenyaa fi waan jettu akka na dhaga'ame wallahi mataa keenyaa fi hijaabni dubartiidhaaf dursee numa kabaja waan jettu akka wallahi na amane dursee anuma kabaja fakkeenyaaf yoo na dhabaayaa kiyyafirraa darbee qullaa deeme dhiirti dabbaa kiyya kan na dhooytan na bira qotte abbaa mana kiyyaa zanniin badde moo hin banne wallolle moo lolle lola booda du'aa jira akkuma helwaa kanaa qabaduu taa'e an bareedina qabaadhanii miti beeku ammoo kana jaalateef bareedduudha na booda nafneef kana jaalateef akkasuma wajjiin islaamummaan gartee faayidaa teenya faayidaa rabbiitii miti rabbi waan irraa fayyadamu qabu rabbiif danda'aadha nuuf kabaja waan jiru takkaatu natti dhagahame arra osoon gartee osoo biyyoon tun gartee nama shari'aa nama gartee quraana qaro nama kana taatee jaarsi si abatan hin fudhatu wallahi hin fudhatu cubburra kaan garuu immoo isinis qaama isii mul'istee waan deemtuuf waan akkuma feetatti deemu jiraattuuf rabbumaa beekanii agar arkurraa beekan ta'an amala isii irraan dubbachuun jiru nagarranii garuu immoo qaama isii akka intala salaamaa akka kofoo haatee deemte kun qalbii jaarsaa xura isa obboleeyyee wallahi haqa fudhadhaan titinaadha tun gorsa nu haa taatu waan joon qabu gorsa aan akka kiyya gorsa guddan irraa fudhadha wallahi arrabooda qaama kiyya abadan tokko dharku jaarsa kiyya malee dabbaa kiyya burcuqqoo kiyyallee na amane wallahi laazim na tokkotti hin garsiisu arrabooda na haraam. Egaa obboleewwan kiyyaa akkuma dhageessanidha viidiyoon isiniin jedha namoonni kaan akka irraa baratanidha waan faana turtanii guddaa galatoomaa ulfaadha.